السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردبتوتا كبجمتوتا أمانات توب أكم جدا متكشتي جرجل توب بجرات نسلين جتا أكسمه ورمان تبرا شاشما أركفوني. هردبتوتا كبجمتوتا أمانات توب أكم جدا بلينكي جرجل توب سنين جتا أكسمه بلينكي يا رولتي ديبيني ترى مالي ولتي ديبيني برا هاريا برا كمالا ما بدي تمشان لغا halkan idin waqana taane barako malama bidita mishani halkan idin waqan amma taane amma dhugana sininja barakanatti gammacho hato gammacho garwan sinajaabo khaysa en mana kana hangan jiru barame katin dufe barako malama bidita metakati mana kana dufe dhuga bara sanirra ila hanga bara kanatti mana makanan jira bara malama bidemi takka tidemi lama demi sedi demi ahur tidemi shan bara malama bidemi takka ra ila hanga bara malama bidemi shani mana makanan jira jo akkasi obbolengiya hundaafu baga geessanii baga geenyan sininja maatiin kiyya hordoftoota kiyya saayibootan kiyya obboleeyyan kiyya hunda keessanoo bakka jirtanitti salaamtaan tiyyatan onnirraa kaatee sinaa dhaqqabdu akkasuma namaan hedduu jaaladhu hedduu kabaju hedduu dinqisiifadhu isaan qoma dhawadhu baga bara haaree kana geesseen sinjaa hedduu si jaaladha hedduu si kabaja baga bara haaree geesseen sinjaa bakkuma jirtutti salaamtaan tiyyatu onnirraa kaatee si haa dhaqqabtuun sinjaa akkasuma obboleen kiyya hiriyoota kiyyaas maatiin kiyyaas hundi keessanuu baga geessanii sininjaa akkasuma obboleen kiyya bara kana bara milkii nuuf haa ta'u bara gammachuu nuuf haa ta'u bara kan wal jaalate itti wal argatu kan wal argate itti wal agaru rabbi nu haa godhu insha Allah bara laal waan niyyanne waan karoorsine keessatti arganne gabrummaa namaa tana jalaa baanu rabbi nu haa godhu dhugaan isiniin jaa insha Allah bara gammachuu nuuf haa ta'u kan milkii nuuf haa ta'u kan jaalalaa nuuf haa ta'u kan rizqii nuuf haa ta'u bara isa keessa waa hunda arganu rabbi nu haa godhu dhugaan isiniin jaa ijoolleen mana madaamee keessa jirtan anaan hangafee hiriyoota kiyyaan hangafee hunda keessanuu hordoftoota kiyyaan hangafee hunda keessan rabbiin isiniif haa laaffisu rabbiin akka isin niyyattan irraa olitti isiniif haa ta'u dhugaan isiniin jaa cinqii mana namaa kana keessa rabbiin geessiniin haa jiruun isiniin jaa akka niyyattan kan jaarsa fadhu rabbi jaarsa isinii haa kennu tan jaartii fee akkamisa la warri dhiiraatis warri fuudhu feetan warra jaartii gaarii barbaaddan rabbi isiniif haa kennu warri shamarraniitis warri jaarsa gaarii barbaaddan warri jaarsa barbaaddan rabbi isiniif haa kennu akkasuma obboleen kiyya hunda keessanuu baga isiniin geen isiniin jaa akkasuma akkasi obboleen kiyya bara kana bara kuma lama bara ingiliffaa kana yoo kabajan haraami hangora baadasa kabajuun tunoo akkami fakkeenyaaf bara dhufu jira jaanii waa'ee bara fakkaatu qopheessanii bara san eeguudhamoo bara san keessatti fakkeenyaaf akkaan ammaan ji'a kanatti yoon dogongore dhugaana gorsaan isiniin jaa waan hin beekne sinirraa baradha yoon dogongore baadha haraamtee haraami bara 2025 bara tana kabajuun haraami naan jaa komantii jalannaa barreessaan isiniin jaa yoo haraamtee dogongoree jiraadde warra deebi'ee bara kana keessatti bara kana akkasiin ufaa ta'uu bara milkii minaa mindaanii du'aayii qabayyuu keessatti dubbatanoo haraami minaa himaan isiniin jaa akkasuma obboleen kiyya yoon dogongores dhiifamaan isiniin jaa hedduu takka
akkasuma soomanallee baatii lamaan nu hafe. Oh my god, dhugaa hedduu soomana baatii lama hafe. Soomana baatii lameen hafte kana ani ganama boruu kanarraa hin dalagaa eegaluu deema. Dalagaa ramadaanaa jechuudha. Ganama boruu kanarraa hin dalagaa eegaluu deema inshaallah. Waa hunda isiniif waraabaa isiniin garsiisa. Ganama boruu kanarraa hin eegala inshaallah yaa rabbiyyee. Rabbi nuuf haa laafisoo. Dhugaa ijoolleen mana madaamee keessa jirtu, ijoolleen biyya namaa keessa dalagaaf jirtu. Ramadaanni dhufnaan lubbuun asitti nu galtu wallaahi isiniin jaa. Hedduu takka rakkanna. Garuu sanuma hundatti alhamdulillah wallahi ani dalagaan akkasin namiitullee ni jirti yaadu walumarra hamtuu qabdi malee waa teessee nyaachuun isin jirtu. Garuu biyyuma takkattuu teessee nyaachuun hin jirtu. Tan mana jaraatun tan namaatiin adda beektan walirra hamtuu qabdi. Garuu hamtuu san ta'uu baattullee wayyaa san ta'uu baattullee jidduu tanaan jira. Hundaafuu alhamdulillah isiniin jaa baga waa hunda keenya Rabbi umrii nu haa dheereessu. Nama jiraatu waa hundaa gara ramadaanallee Rabbi nagayaan nu haa fidu. Warra ramadaana sanuu dhaqqabu Rabbi nu haa godhu. Meeqa kan barana jira kan barana jiru kan amata kan hin jirre jira. Akkasuma obboleen kiyya hunda keessanuu ramadaanas Rabbi nagayaan nu haa fidu. Dalagaa mana madaamiitis Rabbi nu haa laaffisu. Bara kanallee bara jaalalaa kan gammachuu Rabbi nu haa godhu. Akkasuma yoon dogongora qabaadhe na gorsaayyee. Garuu hedduu qabbanaa jira dhiifaa malaal tuuttiin jira. Hedduu qabbantii jirti amma. Akkasuma obboleen kiyya nama tokko kaniin baga singee jedhuuniin qaba. Fagaadhullee salaamtaan tiita annirraa kaate siyaadha qabraan isiniin jaa. Bakka jirtu salaamtaan tii siyaadha qabdu isin jaa. Hedduu si jaaladha. Hedduu si kabaja. Jettee siyaadha qabdu. Akkasuma obboleen kiyya akkasii obboleen kiyya dhiifama. Akkasii obboleen kiyya hanga viidiyoo biraatti godhittee minuutti nagayaan naa turaan isiniin jaa. Isiniin jaaladha isiniin kabaja. Waan takka isinirraa narristu laayikii naa godhaa. Subscribe naa godhaan isiniin jaa. Yoo isinitti tolteen gadumaatti ilaala. Yoo isinitti tolteen share naa godhaan isiniin jaa. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja dhugaa. Hunda keessanuu hanga viidiyoo biraatti godhittee minuutti. Bye. Isaantu za'a 8 yeroon kuttee jirti. Nagayaan naa turaa isiniin jaaladha ishee. Halkan gaarii yeroo gaarii hanga walitti deebinutti. Ciao. Nagayaan naa turaa. Bye.